Nice to meet you all. Unda keessan baay'ee isin galateeffadha foon dheedhii nyaatina. First of all, addunyaa kanarra yeroo jiraannu we face so many challenges. daakaa daakuudhaaf steepii torbatu isin barbaachisa. The first one is, inni jalqabaa please show them. ishi sirriitti agarsiisaa instructorii koo akkana barsiisetti inni biyya Awurooppaa irraa dhufee That makes our right. ilaa kun bishaan daakuudhaaf waan torba isin barbaachisaa tokko harki keessan nagaa ta'u miilli keessan nagaa ta'u qumxaa godhachuu fi bishaan keessa lixuudha. Amma as keessa lixeen duubaanan ba'ee isinitti agarsiisaa jechuudha. Baay'ee nama dhiba. Asiin akka asiin lixaniitu asiin baatu jechuudha. Sana uqatii waan jedhamu dudduubatti daakuu ta'e immoo kun sarara argina. Kun immoo dudduubatti daakuu dhaan immoo floating down scale waan jedhu isinitti agarsiisa. Floating down scale. Immoo kana fakkaata lafa. Immoo tuma deemtu daawwattoota keenya na duukaa deemtu tuma deemtu harka keessatti akka nama kabaluutti irratti bishaan kana haala kanaan raawwatama. Namni daakammaa manatti yaalina please. Mana keessatti don't try this at home. At school at anywhere. Kanaaf riislingi manatti yaalamu. John Cena. Ammas waan addaa tokko isinitti agarsiisa. Inni kun immoo circular triangle Inspection. jedhama. Amma obboleessa koo wajjin kun immoo nama torbaan daakama. Gabi. Akkasitti gooftaatti harka raakattu kaameraa meerre. Inni ijoonni fi inni caalu harka ofiitti gooftaatti kennachuudha. Maaliif namni nama namu mangistii nama namu mootummaanis jechuudha. Ilaalaaf. Alabbaa bishaan dhuguu isin barbaachisu yeroo daakaa dhuftan. Burcuqqoo sadii caala. Alabbaa utuu dhugin hin ba'ee amma almost liitirii 3 dhugee arfaffaa burcuqqoo 2 dhugeera. Badaas dhiphatina dhugaatii kanaafi. Kiiloo meeqa turte gaafa jalqaba seente? Kiiloo 12 ture. Amma meeqa? Bishaanicha dabalatee kiiloo 24. Thank you. That makes every day. This water is that makes every day. The two piece of the national obligation of the ability. The ability.